Qindoominaa waajjira koominikeeshiniif bulchiinsaaf nageenyaa magaalaa Adaamaatiin barattootaa maatiin harka qalleeyyiif kanneen biroof deeggarsi meeshaalee barnootaaf nyaataa taasifame. Waajjirri koominikeeshiniif bulchiinsaaf nageenyaa magaalaa Adaamaa dhaabbilee adda addaa hirmaachisuun deeggarsa walitti qabuudhaan namoota aanaalerraa walitti dhufan 380 oliif meeshaalee barnootaaf zayita nyaataa taasise. Deeggarsi kennames dabtara barattootaa darzana 300 fi boorsaa dabtaraa 30 zayitii nyaataa leetira 80 fi qalama 300 ol akka ta'e itti gaafatamtu waajjira koominikeeshinii bulchiinsa magaalaa Adaamaa aadde Aminaa Inkuush ibsan. Darzana gara 300 dabtarri boorsaan gara 30ti zayitiin gara leetira 80ti jechuudha. Qalamni gara qalama 3,000 ta'a. Guyyaa barattoota harka qalleeyyiif guyyaa daneessummaa ilaalchise daneessummaa walitti qabaan waajjira koominikeeshiniiti. Ganama maas ispoortiis turee jira gara waajjira dargaggoo ispoortiitiin meeshaa kana akka bakka buutuu uummataatti illee darzana hedduu kadhannee garuu guyyaa hadhaa kanaaf daa'imman gara 300ti kan kennee jirru. Maatii harka qalleeyyii gara 80ti ka zayita fudhatan. Deeggarsi kun gara fuulduraattis cimee kan itti fufu ta'uu dubbachuun dhaabbileen deeggarsa taasisan dhaabbata bishaan dhugaatiif dhangala'aa magaalaa Adaamaa, deeggarsa tajaajila lammummaa daangaa ce'uutiin magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Addis Katamaarraa waajjirri koominikeeshinii kan isaaniif arjoome ta'uus ibsan. Dhaabbanni hadhaa kennaa kan kenne dhaabbanni bishaan dhugaatiif dhangala'aa bulchiinsa magaalaa Adaamaa. Dabtara darzana 100 fi boorsaa 30 nu kenne qalama kaartoonii 2 nu kenne kun dammoo akka bakka buutummaa dura guurree waajjira keenya keessas ka jiru fi waajjira nageenyaa wajjillee ka guurree jira gara 300 kenne jechuudha guyyaadha. Kun kanaan hin dhaabatu hanga darzana 1,000 jennee qabanneera bakka buutummaatti bargan barata gara 1,000 gargaaruuf walitti qabaa jirra. Dabtarri kun ka dhufe as qofaa miti magaalaa Finfinnee irraas tajaajilamummaa daangaa ce'een kutaa magaalaa Addis Katamaarraa waajjira koominikeeshinii kutaa magaalaa Addis Katamaa nuuf fidee jira jechuudha. Kana kan walitti qabnee ka dura hadhaas daneessummaa kana sameeffannee kennee jechuudha. Waajjira bulchiinsaaf nageenyaa magaalaa Adaamaatti qindeessaan ijaarsaaf ittisaa walitti bu'iinsaa obbo Eliyaas Taaddasaa dhaabbilee amantaa fi kanneen biroo hirmaachisuun barattoota maatiin harka qalleeyyii fi harka qalleeyyii kanneen birootiif meeshaalee barnootaaf zayita nyaataa taasisuu himuun deeggarsi kunis warreen fooyyee qaban deeggaramuu osoo hin taane aadaa wal deeggaruu gabbifachuu qabu jechuunis ergaa dabarsan. Kanneen amantaa fi qaamota adda addaa isaan wajjin qindoominaan gochuudhaan waajjira koominikeeshinii waliin harka qalleeyyii kan ta'aniif ayyaanaaf akka ta'uu fi barumsa isaanii sirriitti akka baratanii gargaarsa adda addaa akka godhuuf taasisnee jira jechuudha. Deeggarsi fakkeenyaa qalamaa jira, iskiriiptoo, dabtarii fi zayitii kenninee boorsaa wanni kun baratamuu qaba jechuu barbaada. Fakkeenyaa namni hundu harka qalleeyyii miti, namni hundu dammoo abbaa qabeenyaa sooressaas miti. Garaagarummaa qabna jechuudha. Ani ijoollee kiyyaa barsiisuu nan danda'a. Anarra darbee dammoo ollaan koo kan rakkate gargaarsuu qaba jechuudha. Namni kan gargaaramuu kan qabu biyya kana keessa baay'inaan ni jira. Dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e amma ayyaannidha. Ayyaanni yoo dhufe baasii adda addaa hin ba'a. Ijoollee harka qalleeyyii ta'anii sababa kanaaf dabtara dhabanii qalama dhabanii mana barumsaa kan dhisanii jiru jechuudha. Isaan akka hin jirre namni hunda Adaamaa keessa yoo kennu baratamaadhaan beekama. Uummanni Adaamaa hin kenna. Abbaa qabeenyaas haa ta'u hojjetaa mootummaas haa ta'u gurmaa'anii ijoollee harka qalleeyyii kan ta'anii gargaarsa guddaa godhanii akka baratanii namni kan hin nyaanne akka nyaachuuf gargaarsa guddaa gochuu qabnaa jechuu barbaada. Barattoonni fi maatiin barattootaa akkasumas harka qalleeyyiin kanneen biroo deeggarsa fudhatanis deeggarsa argachuutti kan gammadan ta'uu dubbachuun namoota deeggarsa isaaniif taasises galateeffatan. Maqaan koo Na'imaa Ahmad jedhama. Ani kan natti dhaga'ame gammachuudha. Guddaa galatoomaa nan jedha. Kan nama gargaartanis Waaqayyo isin haa gargaaru. Rabbi isin haa gargaaru. Ani yeroo guddadhee barumsa koo fixee nama akkanaa kanniin nan gargaara. Maqaan koo Seefeddiin Ahmad jedhama. Kan dhufe mana barumsaa Mul'ata Haaraa jedhama. Dabtaraa fi iskiriiptoo haala bareedaan baay'ee guddaa galatooma. Guyyaadhaa gammachuu guddatu natti dhagahame kennaa daa'imman kuyootiif gumaachuu keessaniif baay'ee natti dhagahame galatoomaa isiniin jedha.